Yoo shama akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa faallaa fedhii uummataa tarkaanfachuun abboota uummanni barbaadu beekamtii dhowwatee namoota ofiif fedhe qofa muuduun mormii jabaa hordofsiisaa jira. Sinodoosichi kaleessa muudama Phaaphaasa 9 raawwachuun kutaalee lallabaa Oromiyaa fi naannoo Kibbaa jalatti argamanitti ramaduu beeksisee ture. Haa ta'u malee adeemsi Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa abboota kana dura muudaman beekamtii dhowwatee namoota ofiif fedhu qofa muuduun bobbaasuuf filate kun fudhatama hin qabu. Gaaffii uummataa deebisuufis kan danda'amu jechuun kutaalee Oromiyaa garaa garaatti mormii jabaan isa mudataa jira. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii godina Lixaa Wallaggaa Magaalaa Gimbii kaleessa battala murtoon kun dhaga'ameerraa eegalee mormii cimaa dhageessaa turanii jiru. Abboota ofiif barbaannu alatti muudama qaamni kamuu raawwate nuti hin erguu hin simannu kan jedhan hordoftoonni amantichaa. Kana dura Sinodoosii Oromiyaa sabaaf sablammii muudamanii kutaa lallabaa keenyaaf ramadamanii kan turan Abuna Gabreeliif deeggarsa jabaa qabnaa isaaniin ala qaama kamiinuu hin simannu jedhan. Obsineet Gaarommaa qormaata barumsa yuunivarsiitii Baranaa irratti akka biyyattiitti qabxii olaanaa galmeessite. Qormaata ba'umsaa yookaan exit exam jedhamuun beekamu yuunivarsiitii Baranaa akka biyyoolessaatti kennameen qabxiin olaanaa akka biyya tokkoffaa ta'e yuunivarsiitichi keessatti galmaa'u yuunivarsiitiin Rift Valley beeksisee jira. Yuunivarsiitiin Rift Valley damee naqamtee barnoota narsiingii qabxii olaanaan kan xumurte Obsineet Gaarommaa qormaata barumsaa kanaan qabxii 99 dhibba keessaa galmeessisuun sadarkaa biyyoolessaatti qabxii olaanaa galmeessitee jirti. Yuunivarsiitiin Rift Valley Obsineetiif carraa barnootaa digirii lammaffaa bilisaan akka argattuu fi dabalataan immoo damee yuunivarsiitichaa barbaadetti barsiisummaan akka tajaajiltu carraa hojii kenneefii jira. Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Epiiskoophosota 9 kan uummanni hin barbaanne naannoo Oromiyaa fi sabaaf sablammootaaf muuduun fudhatama kan hin qabne ta'uu hordoftoonni amantichaa ibsan. Adoolessa 16 bara 2013 guyyaa har'aa manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama Phaaphaasota 26 kan Sinodoosii haaraa Oromiyaaf sabaaf sablammoota kuffisuun Phaaphaasota 9 qofa muuduu beeksistee jirti. Amajjii bara 2023 keessa abboonni amantaa sadii jechuun Abbaa Saawiroos, Abuna Asxaasxiyoos fi Abuna Zeenaa Maarqos waliin ta'uun gaaffii afaan ofiitiin kadhannaa taasisuu fi nama ofiitiin amantii barsiifamuu hordoftoonni amantichaa gaafataa turan deebisuuf Phaaphaasota 26 muuduun gara kutaa lallabaa biyya ramadamaniitti akka boba'an taasisani. Phaaphaasonni muudama gara kutaa biyya lallabaa isaanii bobbaafamuun hordoftoota amantichaa dabalatee uummata Oromootiin simannaa bal'aan taasifameefii jira. Haa ta'u malee manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhimma kana mormuun muudamni kun fudhatama akka hin qabne ibsaa turtee jirti. Paatriyaarkiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas Phaaphaasota muudaman mirkaneessuu diduun mormii mana amantichaa keessatti dhalatee yeroo dheeraaf deemaa ture. Manni amantichaa gadda labsuun mirga afaan ofiitiin kadhannaa taasisuu mormuun uffanni gurraacha akka uffatamuuf waamicha taasiftee turte. Muddamni mana amantichaa bira darbuun sadarkaa biyyattii erga hammaatee booda hundeessitoonni Sinodoosii haaraa fi manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa walii galuun gaaffii hordoftoota amantichaa Oromiyaa fi uummattoota kibbaa kan deebi'u ta'uu irratti walii galan. Haa ta'u malee gaaffiin uummanni gaafataa ture deebii dhabuun adoolessa 5 bara 2023 Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa Epiiskoophosota 9 qofa filachuu beeksise. Muudamni kun ammoo faallaa fedhii hordoftoota amantichaa naannoo Oromiyaaf sabaaf sablammoota biyyattii ta'uu kan ibsan hordoftoonni amantichaa mirga nama ofiitiin afaan ofiitiin tajaajilamuu dhowwamaa jirra jedhani. Phaaphaasota kanaan dura Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammoota muudan 26 keessaa 3 qofti muudama kana keessatti akka hammataman ibsamee jira. Adoolessa 16 bara 2023 guyyaa har'aa bakka Paatriyaarkiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas argamanitti Epiiskoophosonni 9 filatamanii muudamanii jiru. Muudamni kun ammoo hordoftoota amantaa naannoo Oromiyaa fi Kibbaa dabalatee abbootii amantichaatiin fudhatama dhabee jira. Muudama Epiiskoophosota kana ilaalchisuun barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa Barroo gabaabaa fuula Feesbuukii isaanii irratti barreessaniin wanti guddaan uummata harka jira. Qe'ee ofiitti kan murteessu abbaa qe'eetii jedhani. Barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa itti dhufuun Phaaphaasiin sabni hin beekne fudhatama hin qabu. Kanaaf hunduu qe'ee isaatti abbaa haa ta'u. Abbaan qe'ee isaa yoo kabachiise wanti uummanni hin feene
iddoo xaqilaa beeta kaniitiitti hafuu danda'a jechuun mormii muudama kana irratti qaban ibsanii jiru. Hordoftoonni amantichaa naannoo Oromiyaa Phaaphaasota Sinodoosiin haaraa muudeen ala Phaaphaasiin biraa simachuuf qophii mitii jedhani. Mirgi afaan isaaniitiin tajaajilamuu kabajamuu qabuu fi dhimma muudama episkooposaa kana irratti Abbaa Saawiroos dabalatee abboota amantaa irraa ibsa bal'aa akka eegaa jiran amantoonni ibsanii jiru. Falfallii seeraa yakkaa Itoophiyaan nama himachiisa. Baatii waxabajjii keessatti poolisiin magaalaa Moojoo namoonni lama magaalaa Finfinnee irraa dhufan handaanqoo gurraacha qalanii osoo awwaalanii to'achuu beeksisee ture. Qajeelchi poolisii magaalichaa ibsa baaseen gocha safuu hawaasaa cabsuu raawwataa turan jechuun ibse. Gocha kanaan namoonni lama to'atamuutu ibsame. Viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamee tureen namoonni kun lukkuu qalan jedhamee mormatti rarraafamee daandii magaalaa Moojoo keessa yeroo uummata dura akka deeman taasifamuu mul'ata. Erga shakkamtoonni to'annoo jala oolfamuun ibsamee waan irra jiran torban dura BBC'n iyyaafatee ture. Qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Moojootti itti gaafatamaa koominikeeshinii kan ta'an gargaaraan Inspektara Sillaasee Bazzaabbii ammallee buufata poolisii akka jiran dubbatani. Shakkamtoonni wanta faallaa duudhaa hawaasaa ta'e osoo raawwatanii argaman jedhee dabalataan ammoo maqaa amantaa xureessuu kan jedhuun poolisiin mana murtii guyyaa qorannoo gaafatee qorachaa jira jedhan. Gama kaaniin magaalaa Laga Xaafootti namni biraan hantuuta qalee osoo awwaaluuf jedhu qalamee to'atamuun gabaafamee jira. Gochi falfalaa yookiin tolchaa jedhamuun beekamu Itoophiyaa keessas ta'ee ardii Afrikaatti gocha hawaasni dur eegalee raawwatudha. Ammoo kan itti amananis ta'ee itti hin amanne jiru. Namoonni gocha kana raawwatan gara caaluu dur eegalee hawaasa biratti ija addaan ilaalamu. Tibbana seeraa jala ooluu fi uummata duratti akka mul'atan taasifamuu isaan namoonni yaada garaagaraa ibsu. Namootni mirga namni dhuunfaa wanta itti amanuu tokko gaggeessuuf qabu mulquudha jedhanii kan falmanis jiru. Namoonni gocha kanaan shakkaman dhimma isaanii seera kamiitu ilaala. Kun mirga isaaniiti. Namoota gochaa namoonni falfala raawwatan jedhaman mirgi isaanii akka kabajamu gaafatu keessaa tokko nama siyaasaa xiinxaluu dargaggoo Iyyaaspeed Tasfaayedha. Iyyaaspeed heerri biyyaa keewwatni 27 mirga amantaa kan labsu namni kamuu waan barbaadetti amanuuf kan itti amane shaakaluu barsiisuufis dabaabeetti labsuuf mirga qaba jedhu eeruun gochi akkasii mirga dhuunfaatiif falmuun jechuun ni falma. Iyyaaspeed gochi kunneen fudhatama kan dhaban akkuma heerri biyyaa jedhu nageenya biyyaaf uummatarraa balaa kan geessan yoo ta'e jedha. Seera yakkaatiinis gochi falfalaa nama yookaan qaama miidhee biraa tokko hanga hin qabaannetti yakka ta'uu hin danda'u jechuun hima. Qe'ee namaa keessa galuun hojiin falfalaa hojjetamu durumaanuu hayyama malee waan namaatti bu'uun seeraan kan nama gaafachiisudha kan jedhu Iyyaaspeed shaakalliiwwan barmaatilee aadaa fi amantaa fakkaatan baroota dheeraaf turuu dubbata. Gochoota kanaan dura amantaa aadaa jedhee kan amanu Iyyaaspeed akkuma hordoftoonni amantaa biroo addabaabayii irratti waan itti amanan calaqqisiisanii fi shaakalan warri falfalanis hanga mirga namaa isa kaanitti hin buunetti mirgi kun kabajamuu fi qabaa jechuun mugguta. Abukaattoo seeraa kan ta'an obbo Lataa Jimaa gama isaaniin yaada Iyyaaspeediin walii galu. Garuu ammoo amantaan kamuu yoo hordofnaa ta'eyyuu gochi falfalaa kun hawaasa biratti jibbamaadha. Seerri garuu ifatti waa'ee gocha kanaa yakka taasisuu irratti qaawwaa waan qabu fakkaataa jiru. Hawaasni keenya hawaasa amantaas aadaas qabu. Aadaanis amantaanis kana hin eeyyamu gocha badaadhaa hawaasni ni balaaleffataa itti rifataa. Seerri ammoo waan hawaasni jibbuu kan itti rifatu kana dhorkus qaba jedhee amanaa jedhu. Iyyaaspeed Oromiyaa keessa shaakalliif amantiin falfalaan wal fakkaatu kan gochi isaanii nama isaa kan miidhu jiraatus kanneen gocha akkanaa raawwatan irratti duuluun mirga isaanii sarbuudha jedhee amanaa jedha. Hawaasa keessatti gochoonni falfalaa yeroo raawwataman qaamni falfalaa hojjetu gocha saniin waan miidhu akka qabu amanee namni yookaan qaamni irratti falfalame jedhus miidhaa irraa gahu akka qabu amanama. Iyyaaspeed namni tokko hanga qabeenya isaa yookaan qe'ee isaatti osoo hin bu'in falfalli raawwatame ana miidhuufis jedhee yaaduun wanta seeraan yakka gochuu danda'u hin qabu jedha.
Dhugaa dubbachuuf gochoonni kun boodatti hafoodha. Kan waa na godhaa jedhee falfalus, kan falfalli kun na miidha jedhee yaadda'us boodatti hafummaa keenyarraa rakkoo dhufedha. Yaaspeed namni falfalaa sana raawwatu kaayyoo raawwateefis qabaatus inni irratti raawwatames miidhaa irraan ga'u akka qabu amanus homaa gochuu hin dandeenyu kuni mirgadhaa jedha. Dhugaatoo kan ta'an obbo Lataan ammoo miidhaan qaqqabuu hanga mirkanaa'uu danda'etti gochi kun yakka taasifamuu qabaa jedhu. Seerri hoo maal jedha? Inistituutii Qorannoo Seeraa Oromiyaatti qorataa kan ta'an obbo Nimoonaa seerri yakkaa Itoophiyaa labsiin bahee gochoota faallaa safuu, duudhaa fi eenyummaa hawaasaa ta'an yakka taasisaa jedhu. Seensa labsii lakkoofsa 414 bara 1996 kaayyoodhuma isaa keessatti wantoota faallaa safuu fi duudhaa hawaasaa yakka taasisan ibsee jira. Seerri yakkaa kan ba'u gochoota faallaa duudhaa fi safuu hawaasaa ta'e tokko ittisuuf yoo raawwatame immoo sirreeffama fudhachuuf kan jiran obbo Nimoonaan seera yakkaa Itoophiyaa keessaa gochoonni falfalaa yakka ta'u keewwatni akeeku jira jedhu. Labsii lakkoofsa 414/1996 keeyyata 533 jalatti dhimmoota akka kanaa tumee jira. Keewwatni seeraa 533 yakka mootummaa federaalaa Itoophiyaa seera yakkaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara 1996 labsame. Keewwatni 533 seera yakkaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara 1996 labsame kan afaan Oromoon qophaa'e akkas jedha jechuun ibsu. Keewwatni 533 tolchaan falfalaan yookiin wantoota kana fakkaataniin nama irratti balaa geessisu keewwata kana jalatti ibsi ta'es namni kamiyyuu amalli isaanii balaa yookiin miidhaa hordofsiisuu danda'u osoo beekuu fayyaa miidhuu kan danda'an daakuuwwan bittinnaan wantoota dhukkuba qalbii dadhabsiisan fidan dhugaatiiwwan yookiin wantoota kana fakkaatan biroo nama biroof kan qopheesse kan kenne kan gurgure kan raabse yookaan kan obaase yoo ta'e tumaan armaa olii keewwata 531 jalatti ibsameen ni adabamaa jedha. Keewwatni 531 ammoo namni haala kana fakkaatuun itti yaaddee miidhaa geessisee hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleef adabni maallaqaan ni adabamaa jedha. Nama dhuunfaa irratti yookaan hawaasa irratti ta'uu danda'a gochi kun kan raawwatu. Nama dhuunfaa irratti miidhaa xiinsammuu yookaan qor-qalbii dhukkubsuu haala danda'uun fayyaa hawaasaa irratti miidhaa kan geessisu yoo ta'e dhimmoota akka kanaa yookaan qopheessuun kennuun gurguruun gocha kanaan miidhaan yoo qaqqabe yakkii tolchaa yookiin falfalli raawwatame jechuun himachiisaa jedhu obbo Nimoonaan. Adeemsa himannaa yakka akkasii keessatti haala qabatamaa gochisuun itti raawwate gochuun ta'e jedhamee raawwatamuu adda baasuun barbaachisaa jedhu. Dhimmi biraan ilaalamuu qabu miidhaa gahuu fi gahuu dhabuu isaa adda baasuudha jedhu. Yoo miidhaanis gahuu baate sadarkaa yaaliitti kan dhaabbate yoo ta'e akkuma yakkoota kaanii sadarkaa qophiitti ilaalamuu danda'a. Dagannoodhaan yookaan osoo itti hin yaadamin gochoota raawwataman yoo ta'e hin adabsiisanis jedhu ogeessi seeraa kun. Hojiin tolchaa kun dhimma amantaan wal qabatee ilaalama yoo ta'e ammoo seera yakkaa Itoophiyaa keessatti 492 addatti dhimmicha qorachuuf irratti murteessuuf faayidaa irra ooluu danda'a jedhu obbo Nimoonaan. Keewwatni 492 waa'ee nageenyaaf miira amantii dubbata. Keewwata kana jalatti citaa xiqqaa ba'aa jalattis akkas jedha. Iddoo fakkii yookaan mi'a sirna amantaaf tajaajilu kan xureesse yookiin yoo ta'e adabbii maallaqaa qarshii 1,000 hin caalleen yookaan hidhaa salphaa waggaa 2 hin caalleen ni adabama.